Tole akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo bakkuma jirtan hundatti nageenyi koo kan kabaja akkasumas kan jaalala sanaadha qabuun isiniin jedha. Egaa yeroo tokko tokko maal jedhan isinitti fakkaate ijoolleen kan nyaataaf waaman ergaa seetee dheessiti jedhan. Ijoolleen kan nyaataaf waaman ergaa seetee dheessiti jedhan. Makmaaksaa nama akkuma hiikkatetti hiikkachuu ni danda'a. Makmaaksaa afaan Oromoo kan akka hedduutti hiikkachuu ni danda'ama. Waa maraaf wannan jechuu barbaade kalee viidiyoo gurraacha wayiillee dalagee jira. Namni achi jalallee deemtanii waa arraba waa dubbattan hedduu jirtu. Waa maraaf hunduma keessanii galatoomaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf warra amma koomentii jala deemtanii nama arrabsitan kan baay'ee dogoggortanii jirtu. Ilmoo namaa takka kaayoo qabatee lafaa itti ka'e waan hin godha jedhee yaade san hanga gaafa du'utti waan sana gochuu hin dhiisu jechuudha. Namni tokko kan amanamu kan waan tokko yoo diinummaa si wajjin qabaate diinummaa sana hin dhiisa jettee kan ati amanuu qabdu gaafa biyyee jala dabarfame qofa, gaafa biyyee uffate qofa. Hanga sanitti namni dhugaa tokko, namni dhugaaf deemu tokko, namni kaayoo qabu tokko kaayoo isaarraa duubatti hin deebi'u jechuudha. Jabaatee itti fufa kaayoo isaa. Kanaaf warri arrabaaf deemtan nama arrabsinee akkas goonee suuraa balleessinee maal jennee nama kana duubatti deebisna kaayoo isaarraa jettanii yoo yaaddan hedduu dogoggortan. Baay'een keessan jidduu kana waan natti fakkaachaa jiru yoo nama arrabsitan yoo suuraa namaa balleessitan jannata galtu yookaan immoo gannata galtu. Namni kana godhu hanqate immoo azaaba seenaa yookaan immoo si'ool jedhan sana seenaa. Waan akkasii kanatu lallabni jedhan sunii fi daawwaan jedhan haala kanaan jalqabameen si'a. Kun immoo dhuguma rabbii suuraa namaa balleessitanii jannata kan itti seentan yoo ta'e suuraa kiyya balleessitanii jannata akka argattaniif isiniif heeyyameen jira. Nama arrabsitanii jannata seenuunis kan danda'amu yoo ta'e hundi keessan warri kana dura na arrabsitanii jannata akka argattan isiniif heeyyamee jira. Bal'oo namuufu bal'oo hawwaanii ilma Oromoo ka ta'eef akka inni itti milkaa'uun hawwa. Maqaa kootiin jannata argachuu dandeessa kan danda'amu ta'e na arrabsitanii jannata argachuu kan dandeessan yoo ta'e isiniif heeyyamee jira hunda keessaniifu. Ana arrabsaatii jannata argadha. Kanaaf haa ta'u garuu kana yoon jedhu warri nama arrabsitan kun amantaa bakka hin buutan. Amantaa bakka hin buutan. Inumaa'u amantaa xiqqeessitan jechuudha. Ani garuu amantaa kan madaaluun akkuma kanaan dura isinitti hime sana waan namni ani amantaa kanatti hordofa jedhu godhu osoo hin taane waan amantaan suni jedhu kana ulaagaan amantaadha. Nama fakkeenyaan godhatan amantaa keessatti amantaa guutuu amantu. Nama osoo hin taane ijoo amantaa sana keessa jiru. Ulaagaalee amantaa sana keessa jiru. Haala saniin amantaa tokko kan madaaltu. Malee namni amantaa tokko keessa jiru ka dhugaatii dhugee ofirraa fincaa'aa deemu amantaa warra ibaluufaa ofirra fincaa'uudha jechuun hin dandeenyu jechuudha. Amantaa sana keessatti yookaan dhugaatiin dhoggaa nama santu dhuge malee namni dhugaatiin dhoggaa ta'a. Kanaaf amantaan kan madaalamtu hojiin namni dhuunfaa godhu osoo hin taane waan amantaa sana keessa jiruun ulaagaa amantaan suni qabduuni amantaan tokko kan madaalamu. Haga ani beekutti amantaan nama arrabsaadhaa jedhu hin jiru. Kanaaf warri koomentii jalaa wacaa jirtan kun hundi keessanuu amantaa hin qabdan jechuudha. Kan amantaa hin qabanaan jiru tokko durumayyuu maaltu nama arrabsiisin hin jee. Haa ta'u akka dura reefu isin hin jedhe akkana isin jalaa dubbiin hin banne tarii waan akkasii yoo jiraate anaafillee naaf himaa dafee akka carraan na jala akka hin baane waa arrabseetiin jannanni ka argamu yoo taate guyyaatti nama 20 arrabsa yoo xiqqaate. Kanaaf akkas akka goonuuf anaafillee naaf himaa information akkasii yoo jiraate na birallee hangaan hin dhageenye hanga ammaatti
kan akkasii yoo jiraate garuu akkana biraan geessan amaanaan isiniin jedha. Kabiraa immoo dhimma faarfannaa wajjin wal qabatee Ahmadis ta'e ani faarfannaa afaan Oromootiin faarfatame kan shayxaanni faarses yoo jiraate kan namaati mi jechuudha. Shayxaan afaan Oromoo dubbatu yoo jiraate kan shayxaanni faarse yoo jiraate ni maxxansina. I'm sure yoomuu ni maxxansina. Borus hardhas iftaanis ni maxxansina. Kan kun isiniif hin taane yoo jiraate nuti sadaqaa isin kadhannee koottaa feesbuukii keenya daawwadhaa hin jenne bilook ta'uu mirga qabdu jechuudha. Eenyu sin dhoobe wanni bilook jedhamu jira. Nama arrabsuu dura namni cubbuun feene tokko bilook ta'uu mirga qaba jechuudha. Eenyutu koottaadhaa daawwadhaa isin hin jedhe. Nama Oromoon taane nama Oromoon taanerra yoo ani dhugaan isiniif nama Oromoon taanerra shayxaan afaan Oromoo yoo dubbatu yoo jiraate ittiin walii gala jechuudha. Tanaaf jaalattanis jibbitanis kan namni Oromoo ta'e dhiigni isaa Oromoo, afaan isaa Oromoo, noqonni isaa Oromoo, aadaa Oromoo ittiin beeksisee sagalee bareedaan waan inni dalagee miti. Shayxaanni Oromoo jedhee afaan Oromootiin yoo waa dalage ni manxasaaf hojii isaa. Gaariidha jedhee irra barreesse. Yoo gaarii yoo madaalli itti madaalu kaase. Waa tokko rakkoon takka hin jirtu jechuudha. Kabiraa immoo yeroon isaa yeroo itti wal arrabsanii miti. Yeroo qabsoon bosona keessaallee jajjabaattee sabni walii galee itti deemaa jiru. Hordoftoota amantaa musliimaatiif immoo yeroon kun yeroo ramadaanaati. Baatii ramadaanaa kana keessa namni kan waggaa kana soomee waggaa kana immoo hanqatee har'a immoo hanqatee addunyaa kanarra hin jirre jira osoo hawwu kana sirraa darbe waggaa kana immoo amma osoo nama arrabsitan soomni isin jala darbee waggaa dhufu tarii gahuu hanqachuu maltu. Kanaafuu hojii arraba hojiin godhatinaati ibaadaa keessan hojii godhadha ibaadaa keessaniif jabaadha. Warri immoo ana wajjin ibaadaa godhuu feetan yoo jiraattan karaa keessan dubbisa rakkoon qabu. Ibaadaa akkamitti akkan godhu akka dhuunfaatti isinitti himu. Garuu akka amantaatti yeroon kun yeroo itti nama arrabsanii miti. Yeroo itti nama arrabsanii kana dura yuu miidhan fardaa fi miilaan barbaadanii dhiifama itti gaafatanii wal arrabsuun bu'aan qabdu jechuudha. Haa ta'u wannan isiniif warra deebi'ee ammas borus iftaanis hardhas namni wanna amma wacamaa jiru kun amantaa bakka hin bu'u jechuudha. Dura dursoo ijoolleen amantaa kam keessa iyyuu jirtan amma koomentii jala warri wacaa jirtan kun hundi keessanuu amantaa bakka hin buutan. Waa tokkollee harka keessan hin jiru. Homa tokkollee gochuu hin dandeettan. Waa tokkollee fiduu hin dandeettan. Wanni dhufus hin jiru. Dhugaan isiniif himaan. Qabsoon isin harka hin jirtu. Rasaasni isin harka hin jiru. Homa tokko isin harka hin jiru. Namuu waanuma bakka hojii isaarraa argatu kiisii keessa kaayateetuma ittiin jireenya isaa eeggeeffata jechuudha. Tanaaf wanni isin fiddanis hin jiru. Koomentiin rasaasaa miti. Likiin bosonaa miti. Tanaaf wanni fiddan hin jiru jechuudha. Qabsoonis isin harka hin jirtu, qabsoonis isin bira hin jirtu. Harka duwwaa. Dhakaa irratti bishaan naquu jechuudha. Nuti immoo akka nama dhuunfaatti ani ta'ee Ahmad waan silaa hojjechuudha mallu sanni hojjenna. Eebadee yoo feetan maraadhaani dhugaan isiniif himaami. Namni jireenya jibbitanii nu arguu jibbitan jiraadhaa yaa jara keenya bilook taha. Bilook tahuu namni wallaaltan ijoolleen biyya Arabaa jirtan miteen wa ishiriin kaarabaan jira mana Arabaa hunda keessa. Humna kaaraba elektirikaa 220 jechuudha. Sakandii takka isinitti ni eegu. Dhugaan isiniin jedha. Miti Ahmadii fi Boonsaa arguu addunyaa kanallee akkana agarra. Kan kanarraa hafe immoo akkuma isin beektan mana Arabaa keessa kloroksiiwwan hedduutu jiru. Isaan kun hundu dawaadha. Akka addunyaan agarre yoo barbaaddan kun hundu dawaadha. Itti fayyadamuu ni dandeessu yeroo keessan uf jalaan gubin haala. Itti fayyadama. Kanaaf garuu namni lubbuu fiillee balleesse, lubbuu namaallee ka balleesse jannatallee hin kajeelu. Araarama Rabbi birallee hin kajeelu. Namni lubbuu fi balleesse araarama Rabbi biraan kajeelu. Boonsaatu nuun jedhe jettanii immoo akkan dhugne waan amma isin jedhu kan akkan goone. Garuu yoo jireenya jibbitan ufumaa keessanitti ufumamansiisaadha. Karaan kunillee jira beekaa.
nama jiraachuu dadhabe karaan kun illee jira ol deemuu dadhaban gad deemuu dadhabanii jette jaartiin tanaaf jireenya addunyaarraa isin jibbisiise jireenya addunyaa taan immoo kabal'ootu isin eeguu malaati haga guyyaa keessan isinii gahee achi deemtanitti namni eeguu dadhabee jarjara waraabeessaa gaafa ciniinaa akka jedhan sani jarjaraan namaa kaarabaa qabachuun elektirika qabachuu mirga qabaa kloroks waan tokko kun jira dhuydanii yeroo addunyaarra galuu mirga qabdu jechuudha. Tanaaf baay'een dhiphatina wanni hundi wanni karaa mijaatu jira fayyaa ta'aadha jiraadha.